gaaffii Oromoo kan fudhataa turan akka ODP'tti dhaaba siyaasaa Oromoo bakka bu'u ta'aniiti gaaffii Oromoo kana ni fudhannaa ni deebisnaa jedhanii kan dubbachaa turan. Obbo Lammaa Abbaas dubbii isaanii yoo irra deebinee ilaalle gaaffii kana deebisuu yoo dadhabne waliin deebinee qabsoofna waliin mormina jechaa turani. Gaaffii sana osoo hin deebisiin amma gara dhaaba tokkotti deebi'uun isaanii suni gaaffiin sunis deebi'uudhaaf karaan sirriin akka hin jirre agarsiisa jechuudha. Gaaffii kana deebisuudhaaf fedhiin kan hin jiraanne ta'uu fi karaan deemamaa ture irraa maqamuusaa agarsiisa. Federaalummaa sabdaneessaa kanarrattis dhiibbaa mataa isaa qaba. Paartii ta'anii akka paartiitti bifa akkasiitiin gurmaa'uun seeraan kan danda'amu yoo ta'e iyyuu haala qabatamaa amma keessa jirru kanaan ammoo paartii dhaaba siyaasaa maqaa Oromoo dhahaturraa gara tokkummaa tokkotti dhufuun isaanii gaaffii Oromoo deebisuu dadhabuu irrattis federaalummaa kana gaaffii keessa galchuu irrattis gumaacha mataa isaanii qaba jechuudha. Warri federaalummaa sabdaneessaa kana morman akka malee akka jajjabaatanii fi akka onnatan waan isaan gargaaruuf kun federaalummaa sabdaneessaa gufachiisuu keessatti gumaacha olaanaa kenna jedheetiin amana. Yeroon itti isaan tokko ta'uudhaaf filatan kunis yeroo gaarii hin turre gaarii miti. Yeroo siyaasni yookaan poolitikaan sabarratti hundaa'e akka malee ho'ee itti dhaadheeffamaa jiru gama hundaanuu jechuudha. Yeroo kanatti gara tokkummaatti yookaan paartii saba hin taane tokkotti tokkummaa'uudhaaf murteessuun isaanii yeroo akka malee dogoggoraa filachuu isaanii agarsiisa jedheen amana. Kana malees yeroo filannoodhaaf itti qophaa'aa jiranidha. Yeroo filannoof qophaa'amaa jiru keessatti waan falmii kaasu waan kontroversiyaal ta'e akkanaa kana qabatanii uummatatti gadi ba'uun isaanii burjaajii guddaa akka uumu taasisa jechuun ni danda'ama jechuudha.